Ashamada watoota Oromiyaa Media Network kun qophii keenya Oddessaaleeti qophii keenya Oddessaaleeti ne dhimmoota garaagaraa kaasnee mari'annu akkuma baratame jechuudha. Egaa qophii keenya kana gama toora saatalaayitiitiin isa argachuu akka dandeessan ogeeyyiin tekniikaa keenya nuuf ibsuu irratti kan isaanii argamanii toorri saatalaayitii haaraa ittiin dhufne Naayil Saatiidhuma cinatti akka argamu digirii 3 gara dhihaatti 3 West kan jedhamu sana jechuudha. Bifa amma argitan sanaan suura sanarraa Naayil Saatirraa gara Moos Saatiitti gadi digirii 3 gadi buusuudhaan argachuu akka dandeessanidha. Hundi isaanii nuuf kaasanii jiranii xiqquma mataa isaa gadi qabuudhaani jechuudha. Kana malees yaa Saati irrattis ni argamna. Yaa Saati immoo iddoowwan ittiin dalagne kan akka lixa Oromiyaa fa'aa kibba Oromiyaa fa'aa jira waan jedhu dhageenye ture. Tarii namoonni gara sanaa kan yaa Saati irratti nu argachuu hin dandeenye bifa kanaan Naayil Saat maddiitti nu argachuu akka dandeessan nuuf beeksisaa jedhanii jiru ogeeyyiin tekniikaa keenya. Egaa gama qophiilee keenyaatti ceenaa qophiilee keenya har'aatiin dhimmoota garaagaraa irratti kan mari'annu ta'a. Waggaa 2 har'aa of duuba deebinee ni yaadanna. Waggaa 2 har'aa egaa yaaliin ajjeechaa xiinxalaa siyaasaa akkasumas daayireektara OMN duraanii hayyuu keenya Jawaar Mohammad irratti raawwatamee ture. Waan kana gaggabaabsinee of duuba deebinee waan yaadannu ta'a. Gama kan biraatiin hidhamtoonni siyaasaa Oromoo manneen hidhaa garaagaraa keessatti argaman haqa dhabnee dararamaa jirra jechuudhaan komii irratti argamu. Ani Yihun Ingidaati guyyoo waaree akkasumas Abrahaam Birroosi waliin turraa mee dhimmoota ijoo marii keenya har'aa kan hafan tuttuqaatii kallattiidhumaan gara marii keenyaatti haasofna. Aye gaafilee uummata Oromoo waggoottan baay'eef waggoottan 27 dabree wayyaanee gaafachaa ture keessatti jalqaba gaafii daangaati, gaafii afaaniiti, gaafii dhimma Oromooti. Gaafile sun keessa gaafiin daangaa gammaa deebiin arganne kanaan wal qabatee Harargee cinaaksanii hiriir guddaa jira. Hiriir kan naana lallee namni waraana daangarra godhamuu jiru lubbuu dhabuu dubbatamaa dhiyoo tana pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Abdii Shimallis Abdiisaa akkasumas pirezidaantii naannoo Soomalee Mustafee waliin taanii laf daawwachuu jiranii uumati walijjeesuu jira. Dubbiin daangaa kan arganne maaliif ta'a tallee irra dubban. Kana maleellee gara dhumaatti haleellaa xiyyaaraa magaalaa guddittii naannoo Tigraay Maqaleetti godhamee ilaalchisee waan deemaa jiruu fi waraana kaaba wajjin wal qabatee humnoota Tigraay fi mootummaan Itoophiyaa waan itti jiru irratti hin haasofna. Naannoo Amaaraa keessatti lafti baay'een humnoota Tigraay qabamaati jira. Magaalonni Amaaraa baay'een gara humnoota Tigraayitti deemaa jiranitti uggura yeroo kaa'atii jiru sanarratti hin haasofna. Gara dhumaatti immoo Sudaan lafa daangaa Itoophiyaa jechuun qabiyyee Itoophiyaa waggoota 25 ture irratti qonna jirbii saliixii akkasumallee kashkirooppii garaagaraa oomishuudhaan lafa hektaara guddaa kaaree hektaara 142 ta'u irratti oomishattee sassaabbattee jirti. Sunni oduu guddaa ta'e irraa dubbatamaa jira sanarratti sin haasofna jechuudha. Tole galatoomaa egaa daawwattoota keenyaa isinis hanga xumura qophii keenyaatti nu faana taasisanii jennaa kallattiidhumaan gara dhimma keenya isa jalqabaatti darbinaa. Egaa waggaa 2 of duuba deebinee yaadachuun dirqama ta'a. Har'aa qophii keenya dhimmoota ijoo har'aaf qabanne birootti ce'uudhaan dura jechuudha. Waggaa 2 har'aa bulchiinsi Abiy Ahmed xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad irratti yaalii ajjeechaa taasiseeti kan ture. Yaaliin ajjeechaa taasifame kun haala qaniin egaa kan raawwatame gocha rifaasisaa gocha hin eegamne ture. Eegdonni Jawaar Mohammad akka ka'anii fi murtoo darbe hordofee qeerroon qarreen uummanni Finfinnee fi naannoo ishee jiru birmatee taatee hamaa deemuudhaaf tures hambisuudhaaf danda'eera. Haa ta'uti gochi sun siyaasa Oromoo keessatti illee waan baay'ee jijjiiree akka darbetu hubatama. Mee kanarraa haasofna. Yaaliin Jawaar irra godhamu waggaa lammeessoo saar lakkoofsiisee nuun cufti irraanfanne ture jechuun wanni Oromoon kee jirtu duunis waan kan irraa dawaan hin ta'inii fi yeroo tokko yoo makaraan si baay'attu makaraa gariin deeta sunii fi irraanfanne ture taatullee mootummaan Itoophiyaa dhufe dabraanii hayyoota Oromoo beektoota Oromoo jalqaba irratti Oromoo nyaachuun duratti hayyoota beektoota namoota Oromoo dubbatanii waba'uu danda'an hojjetanii gatii baasuu danda'an irratti xiyyeeffata wasadi irratti xiyyeeffata beeka irratti xiyyeeffata abbaa qabeenya irratti xiyyeeffata qaroo irratti xiyyeeffata jechuudha. Warsun keessa fakkeenya bara Haile Sillaasee Taaddasee Birruu faan rukutame bar Dargii ammoo Hayilee Fidaafaan nyaatame bar Wayyaanee Nadhii Gammadaa fadhaanii bar Oopidiyoo Bilisiginnaa ammoo Jawaar Mohammad fa'aa taargeetti keesseene attempt yookaan yaaliin dhugaa Oromoo dhoksuuf godham keessatti qabsaa'ota Oromoo tawaggabaa yoo urgee jirteegi
avoid godhanii karaarra gorsuuf yaalii godhaniin duuba itti aansanii garee akka Baqqalee Garbaa, Jawaar Mahammad, Degene Xaafaa, Gammachuu Ayyaanaa, Abdi Raggaasaa, Koloneel Abdi Raggaasaa jechuun kiyyaa warqan dabalatee warqan hadhuu jalqabanii jechuudha. Jawaar irratti Oktoobar 21 2020 yookaan 2019 onkololees 21 barkum 2019 irratti halkan wadhakkaa gaardii isa guutuu jala kaasuun murteessanii suni wal qabatee hokkar ka'een lubbuun namoota baay'ee dubbatama qofa ta'an ta'ee jira. Suniif ammoo deebisanii maan godhanii karoorri tur waan dhibii hammoo itti gaafatama tolchan maal jedhan qawwee sin dhukaasanii yoo qawwee jala gortee qawween sirbaate dabartu itti gaafatama si tolchanii wanni gaafas Jawaarii irratti ta'e sun fakkaatti tanaaf yaadachuun murteessin. Attemptiin Jawaar yookiin aggaammin Jawaar irratti ture sun siyaasa Oromootiif siyaasa bilchiginnaatiif turning pointii ture jechuu hin dandeessa. Guyyaa sana kaasee guyyaa irra caalaan Oromoo garee bilchiginnaa jedhamtu ija shakkiin ilaaluu jalqabeedha. Sana wal qabatee marii Harargeetti pireezidantii Lammaan fi yeroo sana pireezidantiin ture ministeera raayyaa ittisa biyyaa ture Abiyyi Ahmad waliin Harargee deemanii keeyosii yookiin rakkoo jeequmsaa kanaa wajjin hawaasa gaaf mariisan marii sanarraa yaada fudhannee hordofneeti gabaabsee irraa dubbadha. Aggaammi waan obboleessa keenya Jawaar irra yaadamte san muumicha ministeeraa harka keessaa qabaa waan juutoo kana namni akka waan akkan dubbanne nama godhu jira. Gaafiin teenya obboleessi keenya obboleessa isaarratti akka wanni san hojjetamtu waan san keessaa harka ni qabamoo hin qabu gaafii akka obboleessi keenya nuuf deebisuu barbaanna. Ummanni Oromoo eega dubbiin aggaammi Jawaar Mahammad geggeeffamte booda ija hamaan isin laalee jira. Isinitti aaree jira. Ummata onnee ummataa keessaa sossootanii jirtan waliin sobnu rabbiin haqa jaalata. Waggaa lammaffaa Jawaar Mahammad irratti aggaammiin ajjechaa raawwatame irratti argamna. Akka guyyaa kanaatti aggaammiin sun kan raawwatame kanaaf yaadachuu barbaachise. Warri Harargee transparent hawaasa garcaalaa Harargee kana olaaltu hawaasa baay'ee iftoominaan waa hundumaa ifatti baasee dubbatudha. Wanni jarri kun lamaan dubbatan waltajjii Lammaa fi Abiyyi irratti turan irratti tokkoffaa ministeerri muummee ajjecha kana keessa yaalii ajjecha kana keessa harka qabdaa ka jedhu akka gaafii ijootti kaasanii lammeessoo immoo guyyaa kana kaasee Oromoon onnee Oromoo keessaa baatanii jirtanii ka jedhu namni lammaffaan ka dubbate. Kanaaf guyyaan yaaliin ajjecha Jawaar Mahaammaditti irratti raawwatame guyyaa itti Oromoon fi paartiin bilchiginnaa jedhamtu kun hariiroo diinummaa horachuu itti eegalanii jechuudha. Akka carraa ta'e yeroo kana ministeerri muummee Abiyyi Ahmad badhaasa nagaa Noobeeliitiif rikoogniishiniin yeroo itti kenname bariiteedha raajii kana kan agarre jechuudha. Jala bultiisaa irratti immoo paarlaamaa irratti ministeerri muummee warri biyya iskoortii qabdan waan akkasii waan jedhu wayii ture. Iskoortii jechuun suniyyuu Harargeetti deemanii afaan biyya Jawaar afaan biyya Oromoo jedhanii waan akkasii Oromoollee hiruudhaaf sadarkaa kanatti yeroo itti deemame ture. Wamaraafuu guyyaa kana kaasee Abiyyi Ahmadis ija miidiyaalee addunyaa seenee protestii guddaan biyya san keessatti tureen kitaabni isaa Maddamar jedhamullee gubatee mataa miidiyaalee addunyaa ka tureyyuu kitaabni badhaafamaa Noobeelii protestiidhaan gubatee jira ka jedhu ture. Ergasii kaasee namni kun paartilee Oromoo diinoomfachuu jalqabee kumaan hidhuu jalqabee saannaa xaarraa Annasrim yookiin osoo qulqulleessiniin hiniinu ka jechaa ture. Nama kumaatamaan paartilee Oromoo miseensota paartilee itti gaafatamtoota paartilee deeggartoota isaanii hidhuu jalqabee ajjeesuu mo'amuudha ka jedhullee ajjeesuu jalqabee. Walumaa galatti doorsisuu abbaa irree ta'uun paartii bilchiginnaa fi hoogganaa bilchiginnaa ka ta'e Abiyyi Ahmad guyyaa kanaa kaasee ija baasee mul'ate. Achi booda Oromoon ka guutumatti bilchiginnaa garee jedhamtu tana ka tufte ajjechaa caaluu booda jechuudha. Egaa taatee waggaa lamaa kana of duuba deebinee dhuma tuttuquu yaadachuudhaaf malee ammarraa ajandaa ijoo godhannee irraa dubbachuufis miti. Guyyaan sun dhugaadhumaan akka Abrahaam kaasee guyyaa siyaasni Oromoo itti boora'u eegale keessaa isa tokkodha. Sana duras taateewwan garaagaraa siyaasa Oromoo booressan hin jiran jechuu miti. Haa ta'uti taateewwan ijoo eerru keessaa tokko yaalii Jawaar irratti raawwatame kana itti aansee ajjecha Hacaaluu irratti raawwatame kanadha. Ajjecha
Hacaaluu irratti raawwatame hordofee ammoo hayyoonni keenya kun Jawaar Mohammad Baqqalaa Dajanee hundumti isaanii namoonni hedduun koloneel Gammachuu Abdii Raggaasaa fa'a abdiin illee sana dura natti fakkaata kan inni hidhame hundi qabamanii hidhaatti guuramanii haga yoonaa haga har'aatti haqa dhabanii mana hidhaa sirna bulchiinsa Abiy Ahmed keessa jiru. Egaa qaama waa'ee haqaa hin beekne qaama haqaa fi hin dhaabbanne irraa haqa eeggachuunis rakkoodha. Waa'ee hidhamtoota siyaasaa kana itti bal'inaan itti seenuudhaan dura har'uma oduu dhageenyeen Laamroot Kamaal namni shakkamtuun lakkoofsa duraa irratti ajjeechaa Hacaaluu keessaa harka qabdi jedhamtu mana murtii walii galaatiin bilisaa jedhamu ammas irra deebiidhaan bilisaa jedhamu isheeti kan dhagahu irratti argamnu. Egaa adeemsi seeraa dhimmi Hacaaluu irratti ilaalamaa ture kun akka amansiisaa hin taane maatiin adeemsa seeraa kanarraallee akka amantaa hin qabne maatii qofa miti uummanni Oromoo guutuun iyyuu ibsataa tureera. Ammas wanti ta'aa jiru Hacaaluus dhabnee haqa Hacaaluus gara dabarsaa jiraachuudha wanti argine. Namoonni ajjeechaa Hacaaluu hordofanii hidhaatti guuraman ammoo ammas haqa dhabanii rakkoo keessa jiru. Yoo waan midhaaddu hafte taa jalqabaatiin itti fayyadhaa biyya Ahmad Jawaar Mohammad Faayiluun duratti diraamaa taphachaa ture. Diraamaa ni taphate keessa ka jalqabaa gad ba'ee paarlama gubbaatti warri iskoorti gooma lama qabdan habiikheen kee ciiftanii karaa miidiyaatiin nu jeettan of eeggannoo godhuu qabdanidhaan. Guyyuun sun irra Jawaar Mohammad fuul feesbuuk isarratti jechuun kunnuuf jedhamee waan balleessin hin qabne dubbatee halkan irratti gaardii ramadee fi garee shiftaa garee iseeddu bira baasee garee shiftaa magaalaa Finfinnee jechuun Jawaar ijjeessisuuf akka ture Oromoon qob qabdi jechuudha. Waan kan diiteelii guddoo keessa hin seenu halkan sun gochi godhamuuf ture Jawaar Mohammad gaardii bira baasanii garee Baaldaraas jedhan maafiyaatti naqanii Jawaar Mohammad baangaan ciranii ijjeessuuf ture jechuudha. Clear tatallaf keenya dabru qabna. Achiin duuba Jawaar Mohammad guyyaa sun qabamuu fedhee maal godhan kiyyoo wanniif qophaa'e. Qurxummii qophaa'e qurxummiin gize tokko yeroo tokko irra baafate darbatanii Jawaar irra baafate kanaafuu kiyyoon lamaffaan qophaa'uu qabdi turte jechuudha. Kiyyoon lamaffaan qophaa'uuf Hacaaluu Hundeessaa nyaatanii achiin duuba warra barbaadan cuuf keessa sun kee waan ta'uuf jira. Hacaaluun eessirra ilaalame gaafiif deebi'ee manirra godhe irratti akkuma Oromoo Hacaaluu jaalata arganii jechuudha. Achirra taargeetti kee galchan Hacaaluu nyaachuuf murteessanii nuu cuuf kiyyoo kee nu galchanii warra qabanii jeesanii qumaariin achirra jalqabde jechuudha. Gareen biltiginnaa qumaartanya jalsararra dubbachuu qabna. Yeroo baay'ee arrabaaf hin jedhu ragaan nu qabnu. Oromumaanii seensu fi deebi namni sammuu qabu namni sammuu hin qabu jechuun dandeettu namni sammuu qabu cufti seensu fi deebi dhuga jirtu ture bulee hubataa jechuudha. Waraan bilisummaa Oromoo fa'a maanii fa'a ijoolleen tokko Abiy fa'a dursitee hubatti. Wayyaanii nama loluu jirtu kun dursitee hubatti. Nulleen turre hubanne. Warri eegatee nu batellee ni jira. Hadura hubatullee ni jira. Cufti dhugaan maal jedhan gargaraan galtee jechuudha. Achiin duuba. Kan hubachuuf hin taanes jira. Yaa hubachuuf hin taaneef hin jira jechuudha. Sun hin nyaatama. Carra biraan qabu nyaatama. Hacaaluu Hundeessaa ajjeessan Hacaaluu Hundeessaa eegijjeessaniin duuba Jawaar Mohammad qabatanii jechuudha. Qumaari Jawaar Mohammad dhuftetti yookaan hooggantoota Oromoota nyaachuuf dhuftetti Hacaaluu Hundeessaa ilmi miskiin nyaatee jechuudha. Laamroot Kamaal dhumna. Laamroot Kamaal akkasiin hidhamuu hin dandeenye 100% maatiin dubbattee jirta. An dubbachuu hin danda'u. Dubbachuuf illee mirgi hin qabu. Maatii Hacaaluu Hundeessaa anillee dhuunfaa wal beennaa baanii miidiyaa irra dubbachuu jiranii. Nami bilis bay Laamroot Kamaal yeroo Hacaaluu Hundeessaa dhaamee jeefam habir turte Laamroot Kamaal warri ammoo suniif hidhamee amma Hacaaluu jeeseedha jiru nu yoo sila Hacaaluu qallan tarbi goon yoo sila Jawaarii qabsoon isaa qabsoo Hacaaluu jeesuu taate yookaan qabsaa'ota Oromoo kun Hacaaluu jibbite itti gaafatamuu ta'uu dandeenya. Sun keessa baana cufaafuu Abiy Ahmad wanni inni arma dubbatar argee bir dhumnaan argeen irraa isaa turte. Abiy waan dubbat guuteen beeku. Opdiyoon biltsiginna jechuuni akka sirni maafiyaattu sirni sobee buluuf karoorfatu jechuudha. Waan dubbatan keessa tokko Jawaar Mohammad obboleessa kiyya jechaan jedh iskoort gomma jechuudha afaan Oromootu keessa jira. Abiy Ahmad yoo afaan Oromoo hin beekne deemi baradhu. Akkas jedhanitti muu mala yoo afaan Oromoo hin beekne deemi baradhu. Afaan Harargee afaan Arsii afaan maanii divide and rule British gannaa gamiin dura France Van Bar Colony ittiin bulte apply godhuuf barbaadanii jechuudha. Opdiyoon sammuu akkas ittiin divide nam gootiin qabdu jechuudha. Garuu achirra gad ba'anii uummata irra saalfatanii hardhaqe jiru. Hardhaqe jira gam mul'achuu jira dhugaana gammangallee dhugaana gammagaluuf jirti warri gaafa sammuu maqaa kanaan hidhan dargaggoota Oromoo haboo Hacaaluuti baate ayyoota Oromoo hawwaala baate awwan Oromoo haqomdhaantee warboo jajjabeessuuf baatetti hidhaa seenee jechuudha. Warri sun kumaatamaan gammamanii dhaajjee jira tokkochi isaanii haqin arganne jechuudha. Eenta Hacaaluu ujjeesee waan jedhu warri gammangalleef yoo siingalinii borillee siingaltuu callachuu dandeenye malee waan dhibeen hin qabnu jechuudha.
Ani amma namni keenya siyaasa bilisiginnaa fi siyaasa gareen Abiy Ahmed ooftu kanarratti boqonnaa garaagaraatiin dammaqee fudhadhe armaan dura Oodessaalee irratti kaasee boqonnaa 5 tira jalqaba irratti warri jalqabumaa sirni kun sirna Oromoof hin taane sirna dhugaa Oromoo galchuu hin dandeenye akka ta'e warri dursee dammaqe ijoollee waraana bilisummaa Oromoo marroofaa jechuudha. Warri sun warra dursee dammaqee jedheetiin fudhataa ture. Ittaanee immoo warri bulee dammaqee hin jira. Warri bulee dammaqe atteemtii Jawaar faan Jawaar fayyuu ergasii kan gareen tun akka biyya fuulduratti oofuu hin dandeenye warra ergasii dammaqee gareen baay'een Oromoon irra caalaan yeroo sanii kaasee dammaqeera. Warri turee dammaqe immoo jira. Warri turee dammaqe kun immoo warra ajjechaa Hacaaluu booda Hacaaluu namni qaaliin sun wareegamu gareen Koongireesii Federaalawaa Oromoo hoggansi siyaasaa OMN cufamu namni dargaggooti qeerroo Oromiyaa keessaa jumlaan hidhamu jumlaan rashanamu hordofee warra dammaqee jechuudha. Gareen kun garee guddaa dammaqeedha. Ittaanee immoo warra amma dammaqaa jiru amma waraana jira, beela jira, hongee jira. Adeemsi siyaasaa unkurama siyaasaa Itoophiyaa amma itti jiru hordofee warra amma dammaqaa jiru gareen kun akka biyya ceesuu hin dandeenye warra reefu dammaqaa jiru fudhadhee gareen dhumaa warra homaan dammaqne garee bilisiginnaa fi beeloftootadhaan guyyoon garee sanaafaa ta'uu dandeessi. Adeemsi siyaasaa Oromoo fi bilisiginnaan itti jiran hariiroon siyaasaa bilisiginnaa fi Oromoon akkasumas hariiroon siyaasaa gareen dhugaa gareen tuni galchuu hin dandeenye hubatan akkaataa kanaan qoodanii ibsuun ni danda'ama jechuudha. Caalaa gara siyaasaa Oromootti dhufnee waa'ee hidhamtoota siyaasaa amma mana hidhaa jiranii dubbadhu. Tole gara hidhamtoota siyaasaa kanaatti ceenaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo keessumaa ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuudhaan manneen hidhaa garaagaraa keessatti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hidhamaniiti kan isaanii turanii namoonni kunniin hedduun isaanii amma ammaatti kanumti haqa argateeyyuu jira wanni si jechisiisu hin jiru. Adeemsi haqaa isaanis guutummaan guutuutti addaan citeeti kan jiru. Amma dheengadda mana hidhaa godina Arsii Lixaa kan magaalaa Shaashamanneetti argamu irraa ijoollee jiran tokko dubbisaati kananii ture. Mana hidhaa sana keessa hidhamtoota 2,200 oltu jira mana hidhaa tokko keessa jechuudha. Hidhamtoota 2,200 ol mana hidhaa sana keessa jiran keessaa irra jireessi hidhamtoota siyaasaa ilmaan Oromoo maqaa shororkeessitoota shanee deeggartanii maaloo jedhamtanii ajjeechaa Hacaaluu hordofee fonqolcha mootummaa yaaltanii jedhamuun namoota hidhaman akka ta'anidha kan isaan naaf himan. Ijoolleen keezii ajjeechaa Hacaaluu hordofee namoota qabaman amma nama 204 kan mana hidhaa sana keessatti argamanii himanni isaan irratti baname yaalii fonqolcha mootummaa taasiftanii jedhamaniiti. Kan isaan qabaman aanaalee godina Arsii Lixaa keessaa godina Arsii bulchiinsa gandaa fonqolchitaa amma gandoota baadiyyaa keessaa maal keessaa funaanamaniiti amma ijoolleen kun kan isaanii qabamanii himanni irratti baname himata sana ture abbaan alangaa federaalaa kan irratti bane himanni sun iyyuu ji'oota 8 darbaniif addaan citeeti kan inni jiru. Ji'oota 8 darban kanaaf ijoolleen kun eessa akka jiran maalirra akka jiran namni quba qabu tokkoyyuu hin jiru. Adeemsi seeraa isaanii addaan citee mana yookaan murtoon itti murtoofne yookaan beellamni hin qabamne akka kanaan rakkoo keessa jiraachuu isaaniidha kan isaanii nuuf himanii sagalee isaanii dhageenye itti deebinee dhimma kana gaggabaabsaa adeemu. Namoota 204 manni hidhaa nuti keessa jirru godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti argamna. Komiin keenya guddaan bara 2012 ji'a hagayyaa keessa qabamnee gaafa du'a artist Hacaaluu Hundeessaatii kaasnee qabamnee amma yoo xiqqaate guyyoota 471 gidduu kana lakkoofsisnee jirra. Hanga ammaatti garuu mana murtii bara 2012 yeroo dhiyaanne sanaan alatti 2013 hanga ji'a ja'affaatti dhiyaachaa turre sana booddee abbaa kanaa namni nuun jedhu sin argame namni dubbisu sin jiru xalluma jennee ukkaanfamne qaama nu hidhe wallaallee murtii haqaas dhabne as keessatti dararamaa jirra. Namoota umriin isaanii baay'ee gugurdaa ta'an waggaa 80 hanga waggaa 400 namoota ta'an as keessa jiran hamaa argaa jirra. Bishaan hin argamu yaalli hin jiru. Rakkoo hamaa as keessatti dabarsaa jirra. As keessatti ukkaanfamne achi buuteen keenya dhabame yeroo barbaadanitti maatiin keenya deddeebi'anii nu arguu hin dandeenye haalli nuti keessa jirru baay'ee waan rakkoo ta'e. Miidhaa fi dararaan guddaan nurra gahaa jira. Nyaanni hin jiru, bishaan hin jiru, barahaadha.
Kanaa waliin namni baay'inaan as keessatti argama. Nuti furmaata keenya nama gaafannu dhabnee jirra. Nama 2,200 ol kan ta'an as keessa jiranii nuti qofti galmee wal fakkaatuun warri himatamne nama 204 isaaniin alatti sammuu shororkeessitoota jedhamanii ijoolleen himataman yoo xiqqaate gara hojiirraa Booranaa Baalee godinaalee Oromiyaa gara kibbaa jiran kana irraa hundumti isaanii asitti walitti qabamanii lafa namni itti ukkaanfamee sagaleen isaatti hin dhagamne keessatti asitti namoota 2,000 ta'anuun as keessa jirra. Rakkoo biraa kan qabne Oromummaa duwwaaf akka roorrifamaa jiru uummanni Oromoo nuuf beekuu qaba. Yoo sodaatee illee jiraatee uummanni kun gidiraa keessa jiruuf jecha dubbachuu dadhabe qalbii isaa keessatti waan kana nuuf qabachuu qaba. Uummanni Oromoo rakkoo biraatiif dararamaa jiru Oromummaa keenya duwwaaf dararamaa jiraachuu keenya nu akka beekuu qaba. Khuniyyata mana hidhaa magaal Shaashamannee irraa nu dhaqqabe ilmaan Oromoo Haduwa Caaluu Hundeessaa ordofanii dhaban 2,000 olitti mana hidhaa kan ga'ee jira jechuudha. Kutaa Oromiyaa gargaraa kiblit baadhii namoota gama akka jiran rabbi beeka hin dabarru sun uummati isaa uummata Oromoo bal'aa waan beekuuf guddoon irra naasomne ijoolleen tunini G8 man murtii deeman hin beekanii garee maafiyaa garee shiftaatiin ukkaanfaman akkasii jiranii jechuudha. Raga guyyaa guyyaan uummata Oromoo biraan geenna Abiy Ahmad alkanii yoo nan qabamuuf tur sanii cufnu barbaadani Abiy Ahmad jimaat irra gad ba'ee Jawaar faayidee ammaanacha akka wayyaana don taane qorannee malee ineen qorannu man dukkana keessan namni nu qeencina mirran buqqibnu jedhe an gaazexeessa Oromooti raga sanii ba'u jira torbaan jimaat akkas naan jedhee ana don qoratamin man kiyya arkifame fuudhame hidhame jechuudha. Khayawun ingidaafa Abrahaamfa garee wayi yawun ingidaafa tokko fasi barbaada turani khayawun barbaadan Muhammad Siraaj isa daammaa dhuf arganii qabanii hidhaa darbatanii jechuudha. Anal kan na qaban man dukkana keenya tursanii jechuudha. Abiy Ahmad man dukkana keenya min tursinu qeencina mirran buqqibnu jechuudha. Qeencina mirra buqqisuu waan salphu hawayyaan hin tolchite. Ijoollee kana keessa kan ija jaamsan. Ija jaamsaa waan salpha qeenci buqqisuun ija jaamsaa video waraabanii bitamanii dhaati nama jeessa turanii miti raga miiliyoon tokko qabnaa jechuudha. Abiy Ahmad lafa kaaniin Abiy Ahmad isaan gorrabuuf nan gohoru fedhii hin qabnu. Adoo bora abbaan fedhu hore waan adda hargan hin qabnu. Abiy Ahmad dhuga dubbatee hin beeku sobduu kijibduu basaastuu sirni isaa wanni nuufi kanaa jechuudha yoo dhuga dubban. Kaan ammoo gara wanni yoo dhumne Abiy Ahmad jechooti inni dubbateef wanni inni tolchuuf wanni inni dubbatu faallaa wanni nu jennu diimokiraasiif qabsaa'edha mirga nama dhiibee viidiyoo irratti gareen isa shiftaan isa namijjeessuu jirti tokko. Lammeessoo Abiy Ahmad badhaadhinni fidedha deega boon ongee qaala'insi jireenyaatiin namni dhumachuu jira lama. Tasadeessoo ammoo justice haqa fidaa jedhee haqa dhabee ijoollee dargaggootaan haasasaan dubbatee dhageettan. G8tiif kamanii murtii gallakkis kamanii murtii waan isii dubbachuu sodaatee kaadireen G8tiif achi taa'etteeni ilmaan nama ukkaamsanii manidha Oromiyaa keessa namooti walakka miiliyoonaa dhiyaatanitti dhajiraa jedhan ragaaleen babba'u jiran walakka miiliyoonaa ukkaamse ka gubbataa ka barbaade keessa filee carraa scholarship pedheettiin ijoollee bosona baase ijjeesu sirna Abiy Ahmad kanaa jechuudha. Abiy Ahmad gaaf Jawaar irratti yaali godhe goommaan akkas hin jenne maani waliindha waan kalee dubbata arda khadibeedha waan arda dubbata arda kan jedha shifta balleessin maani balleessin qumaarii kijibumaan nu dadhabsiisa boote dabre. By the way waan gaddisiisu amma ijoolleen kun kudeeta mafanqila mangistii fonqolcha mootummaatiin himataman. Mootummaan fonqolchan kun kam? Koi jechuun beeta mangistii Shashamannee jira moo? Jechuun mootummaan kan fonqolamuuf 4 kiloodhaa misila masaraan 4 kiloodha ka jiru. Beekidhaa namni masaraa 4 kiloo dhufee fonqolchamoo cinaaksanii dhufee fonqolchamoo kamiseedhaa dhufee mooyyaleedha dhufee kun namni Oromoo kan hidhamee jiru kutaalee Oromiyaa hundumatti. Amma concentration campii campii waraanaa hedduutti namni jimlaa hidhamee jiru lakkoofsan qabu. Manneen barnoota Oromiyaa keessa maneedhaati amma still amma haga sa'aatii kana jechuudha. Ittaanee immoo amma masaraa kumsaa morodaa hin beektu muuziyeemiidha Wallagga Bahaa Naqamtee keessatti. Still haga namni dhaqanii ilaaluu danda'an hanga kaleessaatti ijoolleen achirra naqunnamtu mana hidhaa ta'ee jira muuziyeemiin Oromiyaa keessaa bakka itti dhandhabamanii bakki Abiy Ahmad silaa by the way nama baay'ee waa'ee turizimii kan leellisuumi amma jechuun paartii Unity Park Koishaa wancii naam jedhee piroojeektii guddaa kan yaade turizimiidhaaf himi kumsaa morodaan bakka turizimii ture bara bakki namni itti hidhamuu malu ture hedduu si gaddisa ijoolleen kun immoo wanni neechariin ijoollee kana maali qeerroowwan hidhamte kun ijoollee OPDO tana wayyaan irraa bilisa baafte ijoolleen tun waaffala guddaa qabdi sila OPDO irraa
waffala oolma waffala bagin oolina bira bagin oolina sigala akajechuu barbaade gareen tun ijoollee tana maaliif akkas diinoonfattee maaliif kaleessa gadoo jedhanii haaloo kaleessa gaafa wayyaanes isaanuma taangorra tureemi ijoollee tana wajjin konfront wal gochaa baan ijoollee tanatti deebitee haaloo baatinatti fakkaatee ta gareen opiidootun kabiraa tokkoffaa gaafii oromoo ijoolleen tun itti dhiigde gaafii bilisummaa gaafii mirgaa gaafii abbaa biyyummaa ijoolleen tun itti dadhabdetti hidhamte itti dhumte humna deebisuu hin qaban dandeetti capacity gaafii oromoo deebisuu hin qabdu gareen tun lammeessoo fedhii gaafii oromoo deebisuu hin qabdu sadeessoo immoo hamileellee hin qabdu because kaleessa warra oromoo ajjeesaa tureet akkitti deebitee dhugaa oromoo galchita dhugaa oromoo dhugaan kasi marartu bar yoo itti dadhabdeedha yoo itti carraaqxedha yoo itti dafqitedha gareen tuni dhugaa oromoo galchuudhaaf hin dafqine dhiigan kaffallee maatiin isaanis kaleessa moor ijoollee ajjeesaa oromoo ajjeesaa dhugaa oromoo gara dabarsaa warra ture waan ta'eef hamilee ittiin dhugaan ka itti kasi marartu yoo itti dadhabdeedha sanaaf abe yawne yasi ebise waan tokko caller tidaret indubadda warri kunini warri kun gaafi oromoo deebisu waan abraam khas kana kamala jaalan gaafi oromoo deebisu fedhi qabari dandeetti len qaban gaafi oromoo akka deebisu dandeen gaafi warri hubate gaaf daawud ibsaa faas maraat dhaqani daawud fa dubbisani jennaani warri kun yakkamtoo ta'uuf bari agas cufu ufin beekan ergamtu ufin beekan jeesu ufin beekan qulqullootu feeto pidiyoon eenyu jaarsa itaana ku muktar kadir khan eenyu maqaan isa bakar shalleetti dhiyota gobarreessa abraam matati waan muddo jaaladhi maal jedhee አሸባሪ ጁንታ ደርግ ላይ በደርግ ጦርነት ሲጠቀም የነበረው ነገር መልሶ እየተጠቀመ ነው ፊሎሶፊ በደርግ ይፈየዳም ወራና ከሲን ሁሉ ጅራ እናኒ ኮሜንት የለም ቡጫማል ጀን ኢሰኑ ደርጉማ ሚትሬደን ደርግ ትሬቤ ከና ደርጉማ ደቤ ከናፍ ስታይል ኡምሱን ትፈየዳም ተሄዳል that is absolutely good answer ede fudadani daawud ibsafan akku masmar ragalani abawo mali prokutan uga oromo yakkamtoo ta'uusaa abaawon itti meechu abaawo dhaani abaawo fixaninnaan eenyu deebi'an dargaggoota deebanii jechuun sikkenna wanni oromoon facebook tanirratti yookaan social media kanarratti yaad gargaraan macaa sun keessa qajaala tokko sitti ijoollee oromoo tanatti opdiyoon wayyaanee caala shiftanu taatennaan maal jesse gabbaate lakka opdiyoo garee opdiyoodhan tan wayyaanee nurra dhugwa tureef agamma addabaabaa viidiyoo waraabde nuni jeesini jette dubbate 100% dhugaa jechuun wayyaanee miti warri kun nazi Germany walen qitees duri minilik jedhamiti minilik illee no pidol qitees sun dandawani itti dabre fixate yeroo amma golee hundumaatti dhalatoota oromoo irratti mudataa jiru kan yeroodhaan guyyaa guyyaadhaan irraa haasaa turedha har'as egaa haganuma irraa haasofnu dhimmi dhalatoota oromoo manneen hidhaatti dararamaa jiranii egaa sirna kanarraa haqa eeguun hin danda'amu sirna haqa jara kanaa galchus miti adeemsi mana murtii yoo jiraates kanuma amma kan dhimma ajjeecha hacaaluu fa'aarratti murtoonni dabarsaa jiru kanadha kan argaa jirru egaa isaanidha kan carraadhuma mana murtoo dhaquu qabuyyuu inni kan ji'a 8 guutuudhaaf egaa waggaa tokkoof ji'a 4 ijoolleen kun erga hidhamanii ji'a 8 guutuudhaaf immoo mana hidhaa beellama malee murtoo malee achi keessadha kan isaanii taa'aa jiranii kun mana hidhaa Shaashamannee qofatti miti golee oromiyaa hundumaa keessatti har'uma odeeffannoo hin qabnu kan mul'isu mana hidhaa magaalaa Sabbataatti argamu kan Daalattii jedhamu keessatti keessuma ijoollee maqaa siyaasaatiin qabamtee hidhamtee jirtu kana galgala gadi baasanii garafaa dararaa hamaa irraan ga'aa jiraachuu dararaa hanga lubbuu dhabuutti namaan gahu irratti raawwataa jiraachuudha odeeffannoo hin qabnu kan mul'isu jara kanarraa haqa ijoollee kanaa galchinaaf osoo hin taane uummanni oromoo nuufaa beeku quba nuufa qabaatu jechuudhaan kan isaan gaafatan ijoolleenis kanumaaf kan ibsaa jirru dhimma itti aanutti haaceenu dhimmi itti aanu dhimma weeraraa daangaadha waan wal qabatudha weerarri daangaa kun sirni Abiy Ahmediin hoogganamtu kun gara aangootti dhufuudhaan duras waan turedha erga sirni kun aangootti dhufee rakkoon kun haga tokko furmaata hin argata waan jedhamu keessumaa gama tiim lammaa qaama jedhamuun sochii taasifamaa ture tarii furmaata argataa laata jedhee abdateeti kan ture uummanni haa ta'uti ammas ittuu caalee kallattiin duraan nagaa ta'ellee hedduun rakkoo daangaadhaan wal qabatee rakkoo hamaa keessa bu'eeti kan jiru
iddoowwan dhimmi daangaa kun rakkoo itti ta'u irra deddeebiidhaan keessaa inni tokko Harargee Bahaatti kan argamtu aanaan Cinaaksan ishee tokkodha. Aanaa Cinaaksan erga weerara humna addaa poolisii Somaalee waggoota 4-5 duraan jalqabame as haga yoonaa irraa hin dhaabbatini kan jiru. Guyyaa guyyaadhaan namni du'aa jiraachuu, guyyaa guyyaadhaan lafti weeraramaa jiraachuu poolisii Somaalee fi milishaa Somaaleedhaan hanguma galgala kaleessaatti hanguma har'aatti namni 15 har'aaf kaleessaa keessatti namni 15 ajjeefamuudha odeeffannoon qabnu kan mul'isu. Gama kan birootiin mootummaan naannoo Oromiyaan bulcha jedhu Shimallis Abdiisaatiin kan hoogganamu garasitti malee jira. Mee kanarraa haasofnu gaa. Hedduus gadiisa lafti Oromiyaa bara tiim Lammaa jedhan Abiy Ahmadii fi Lammaan faan Oromiyaatti dhufan proxy war yookiin waraana bakka bu'iinsaati jedhameet wayyaaneen milishaa fi humna poolisii abdiilee bobbaasu bakka buuftee Oromoo lolaa turte. It was proxy war jedhanii himaa turanii. Lolli suni Abiy Ahmad erga aangootti dhufee lola dhaabbate ture. Bakki itti lolli dhaabbatiin aanaa Cinaaksan tana jiyootaaf gabaasaa turre erguma OMN Horni kun baname Cinaaksan ammallee dhiiga arte jechuudha. Kana hordofee eda halkan sa'aatii 6 kaasee haleellaa banameen namooti gara 15 akkuma yuuneen dubbatte wareegamuu isaanii dhageenye. San hordofee har'a guyyaa odeessaalee kana keessummeessaa jirrutti namooti uummati jaarsoo aanaa Cinaaksan keessa jiru. Cinaaksan keessatti hiriira guddaa bahee mormaati jira. Hedduu waan si gaddisiisaati. Kanaan wal qabsiisee immoo akkuma yuuleen kaafte pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa guyyaa 2-3 dura naannoo Somaalee daawwatee ture. Sana durallee Cinaaksan tanallee daawwatanii qamadii dawii daawwatee ture. Amma wanni gaafisitti ta'u warri kun lafti Oromiyaa akka gurguramtu uummati Oromoo Cinaaksan keessa lafti Cinaaksan jedhamtuni lafa baay'ee fartaayil taatedha. Lafa baay'ee gabbattuu oomisha guddaa lafa irraa argatuu dandeessu, lafa ammoo kaash kirooppii guddaan irraa galudha. Kanaaf fedhiidhuma Shimallis Abdiisaa fi garee tanaanatti fakkaata lafti tun akka gurguramtuu fi Oromoon Cinaaksan illee gatii guddaa akka kaffalaa jiru. Opdiyoonii durii rakkoo Oromiyaa turte. Ammaan tan rakkoo Itoophiyaa taate jirti. Hammi Itoophiyaa qaamatti buusuu jiru. Itoophiyaa fayyisuuf waan hedduu yaalle. Shaneellee haadhanii juntaalee baafatanii haadhanii OMN faallee cufanii Jawaar maallee hidhan hooggantoota siyaasaa cufayyuu hidhan. Rakkoon Itoophiyaan furan. Rakkoon Itoophiyaa maali yoonaan jettan rakkoon Itoophiyaa gabaabinumatti opdiyoo ta'uusi piraktikaal arginaa jechuudha. Daangaa Oromiyaa gaafii Oromoon gurguddoo qabdi keessa gaafiin gurguddoon tokko afaan tokko daangaa tokko ammoo dhimmi Finfinneeti jechuudha. Dhimmi Finfinnee jabaatee deema. Finfinnee Oromoo keessaadhaanii uummata beeresaboች jedhan. Beeresaboች jechuun namni lamallee yoo waltu beeresabiin ta'a. Uummata kibba keessa uummata gaamooti lafa akkana kenneen galma aadaa Oromoo Finfinnee ijaarame uummata kum dhibba lamaan guun Oromoo wal qixeessuuf galma aadaa kennanii jechuudha. Galmi aadaa ka Oromoo ijaarame, ka Amaaraan ijaarama, ka Tigree ijaarama, Tigree callaa wanni godhanii beeresaboች cufa ijaaruuf jiranii jechuudha. Dubbi daangaa mooyyaan Bordoddee Cinaaksan naannoo bakkedduu walloo dabalatee gaafii Oromoon gaafatan aandirmaa hin tolchuuf maaliin bir dabranii seeta agriimantii midhaaffata. Agriimantiin tun maal seeta lafti Oromoo harkitee hin jirti nu biltsiginnaa isaanii gurgurraa. Kanaafuu nu deeggaraa jedhaniin jechuudha. Lafa Oromoo gurgurtee biltsiginnaan deeggartoota uummalee irraa argachuuf gaafii mooyyalee nama gamitti itti dhumate. Even poolisiin Oromiyaa bar lamma magarsaa dhumatti gaafiin mooyyalees jirti. Gaafiin Bordoddee ta Oromoo nagas geettirra buqqaati. Opdiyoo jechuun bitta warra birrii uummati Oromoo gargaarsa argee walitti qab nyaate Oromoon seenaa Itoophiyaa keessatti waggaa 3 dabran kadhattu taate bitta. Oromoo kadhatu dhageettanii beektu. Oromoo waan kadhattuun kaabaa dhuftu turte. Oromoon ammoo waggoottan 3 dabra biltsiginnaa uummati buqqasuun cuftaan kadhattu jechuudha. Sadarkaa sun nu deebiftee jechuudha. Warri waada nyaati, warri haqa nyaati, warri dhuga nyaati falfaltu shiftaa ta'e nuuf tana toopikii itti Rakkoon uummata Cinaaksan kun ammas fala hin arganne uummanni Oromoo quba nu haa qabaatu jechuu irratti kan argamu. Uummanni Cinaaksan guyyaa guyyaadhaan namni du'aa jira, lafti saamamaa jira, ajjeechaan nurraa hin dhaabbanne qaamni Oromiyaan bulcha jedhu kun tasuma quba nu hin qabu. Waa'ee keenya lafaa kaasee illee hin beeku jechuudhaan hawaasni bifa kanaan ba'ee mormachuu irratti kan argamu. Egaa uummanni Oromoo golee biraa jiranis weerara daangaa kanaan wal qabatee rakkoo jajjabduu keessa jiraachuun inuma beekama. Gama Wallaggaatiin humnoonni Amaaraa daangaa ce'anii
tibbana wanna isaan gochaa turan ammallee wanna isaan gochuu irratti argaman numa beekna. Giddaa kiiramuu guutoo giddaa akkasumas sibuu siree illee dabalatee sibuu siree irrattis uummanni buqqee jiraachuudha odeeffannoon qabu kan mul'isu. Ajjeechaan dhalattoota Oromoo qe'ee isaanii irraa buqqaasanii lafa irraa alaabaa dhaabbachuun kun irra deddeebiidhaan mul'ataa ta'e kan jiru. Dhimma kana Oromoon qubaa wal haa qabaatu jenna gara dhimmoota itti aananitti yoo deemne wayyanatti fakkaata isaatiin keenyas waan deemee jiruu fi haleellaan xiyyaaraa tibbana irra deddeebiidhaan gara Maqalee kanaa dhagahamaa jira. Wiixata darbe bulchiinsi Abiy Ahmed waraanni Abiy Ahmed xiyyaaraan Maqalee haleeleeti kan inni jiru. Haleellaa sanaan wal qabatee lubbuun namoota 3 darbuu mirkaneessuusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseeti kan jiru. Kana malees namoonni nagaan biroon miidhamuu isaanii madaa'uu isaanii wanti ibsamanii jira. Mootummaan gama isaatiin ajjeechaa yookaan waan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhu kanarratti deebiin inni kenne hin jiru. Ankanan haleelee toora quunnamtii yookaan wiirtuulee quunnamtii gara sana jiranidha kan TPLF itti dhimma bahaa jiruun haleelee jechuudhaan wanni inni haale ni jira. Kaleessas immoo haleellaan kan biraan haleellaan jabaan irra deebi'amee raawwatamee jira Maqalee irratti. Viidiyoo laallee walitti deebinu. Viidiyoo daqiiqaa tokko haleellaa battala haleellaa sana booda waraabamee daawwannee walitti deebinu. duri waan akkana Gaazaa faa Yemen faa Afghanistan faa Kabul farratti waan akkana taate Sooriyaa faa keessatti daawwanna ammaan tana thank you for biltigina mootummaa misoomaa badhaadhina akkani ibidda bobeessinu daawwachiisa ibidda kanasa daawwachuu jira. Abiy Ahmed haleella sadii ol Maqalee irra nagaa bultii torbaanii tokko keessatti haleellaan kun sa'aatii ammaatti maaliif godhama waan jedhu irra dubbanne ture. Maaliif godhama wanne waraanii hajiru Amaar keessa Walloof Afaar keessa loluu jira TPLF. They are very close to what? Dase tafaafii jechuudha. Ayiqifa cufayyuu ardhaa ijoollee kee jirtu ijoollee wayii dubbise ture. Ayiqifaan cufti TPLF hin buluu jirtu. Ankara kaaba kan hin beeka yeroo baay'ee waan beekuufi amma dase dabranii naani dabra biraan dhufan. Umni dhaabuun jiru wayi. Dabra biraan amma ollootii Abiraan faan cuftan nyaatamuu dandeettani. Garuu Abiy Ahmed waraanni armi jiru gareen hidhattee ammaan tan waraan loluu jirtu garee dabra biraan faa Amaar keessa loluu jirtu Afaar keessa loluu jirtu. Maqalee dhaqee maaliif ibidda ganga bobeessaa yoo naan jette injiraa jechuuf namichatti reeyate hortaan namni reeyate baasuuf namni reeyate rifeensa mataa gubbataa jennaani waan tolchi beeka akka mataa xaatee jechuudha. Am wanni inni ammaa tan Maqalee dhaqan ammaa tan ibidda bobeessanii nu agarsiisanii fi amma live hin banne injiraa jechuuf uummata Itoophiyaa sobuuf garuu wanni kun tokko yak international law cabs Abiy Ahmed yak hin sodaatu yebasabbase zinaa baay'ee faraan waan jedhaniif hin sodaatu lamaffa gubbaatti dhaabbileen idil addunyaalleen concern message waan dabart Abiy Ahmed push goote waan inni barbaad kan tolchuufitti hin jirtu. Tolchuun isiin oolu probably akkasii inni opgoona kaan ammoo aleella godhamuu jirtu kanaan waan guyyaa jalqaba biifaan dubbat qabanno communicationichi gad ba'e aleellaan godhamni jirtu lafti nagaanuun jedhe saat sadii keessa TV'n biyyattii gad baate haleella goonaan iddoo waraana iddoo qulqullitti rukunni malee namni tokko illee hin doonee nuun jedhe dhaabbati mootummoota gamtoomanii gad ba'e lamiileen nagaa sadiduu qulqulleeffadhe jira miidiyaa addunyaa gabaase sanuu daa'iman amma Abiy Ahmed amanimo United Nation amannaa jechuudha Abiy Ahmed dhiisi
war Abiy Ahmed waliin hojjetu nun ta'inani war Abiy Ahmed deeggar amanuu danda'u jechuudha raga qabirra kayete jechuudha kanaaf ammallee aleella dhibiti daree jira itti dabra bira aleella milana masfin industrial engineering industry guddaa magaalli Maqalee fi naannoon Tigraay qabdu keessa tokkodha humnooti Tigraay fi eliitiin Tigraay akkasumas uummanni Tigraay akka jedhutti waraana Tigraay keessatti tureen industry wan Tigraay guutumatti badanii jiran jedha waraana kanaanii kunillee afaani Abiy Ahmed irraa'u mirkanaa'ee jira Maqalee bashaashadha wal qixxeessinee irraa jedhe akka waan biyya diina wayii lolaa jirutti namni tokko hooggani biyya tokko Maqalee sisaa bulcha silaa jechuun akka biyya hooggana biyya Itoophiyaa jedhamtutti osoo yaada ta'e namni biyya garaagaraa keessa akka waan jiraniif akka biyya diinaa wayiitti Maqalee bashaashadhaan qixxeessinee jirra jedhe suni waan akka hoogganatti waan itti qaana'u qabu namni kunilleedha haleellaan guyyaa lama dura ammoo haleellaa Planet Hotel jedhamu irratti hoteela Planet jechuun warri Finfinnee jirtan hoteela Finfinnee keessa jiru akka Radisson Blue Ililli 5 star ifa hoteela guddaan la hoteela san dhaqee ture yeroo industry tokko ashagoda wind farming gaafa eebbifamu miidiyaa mootummaa irraa dhaqee ture it was very luxury hoteela baay'ee luxury hoteela kanarratti haleellaa raawwatamee ture hoteelli sun bakkee United Nations staffin AD yookiin dhaabbilee gargaarsa namoomaa warri hojjettoota isaanii bakka jiraatan jedhanii baay'ee si gaddisiisa hojii maraatummaa hojii childish hojii ijoolleen dalaguu hin dandeenye fa'aa akka mootummaatti warri kun dalagaa jiranii tokkoffaa abdii kutannaa irraa warri kun dalagaa jiranii maaliif amma dirreen lolaa achi miti amma dirreen lolaa jijjiiramee jira bar dirreen lolaa Afari fi naannoo Amaaraa keessadha. Nu ijoollee taanee gaafa nama walitti buune maal jenna? Naabayi jennaami? Utaalli. Utaalli yookiin naabayi. Maal jechuudha? Fakkeenya mana keessa jiraatte laf dhiiraatti wal arginaa naabayi jechuun dirreen lolaa bakka biraati. Fakkeenyaaf nama keessa daa'ima keessa. Yoo akka dirreen lolaatiin ala kan loltuu taate yookaan dandeettiin qabdu morality loltuun qabdu yookaan immoo dirree sanarratti waan injifatamtuufi nama keessatti lolta. Namni kun sadeen maali sadeen salaasaa adoole soddomaati. Waxabajji soddomaan gaafa nama barnootaatti fixe. Duri man barnoota waxabajji soddomaan amma immoo maan godhan manaatetii wal arginaa jedhanii dhaqanii gabaa aleelanii deebi'anii hin dagmaalleen jedhan. Bulchiinsi Abiy Ahmed haleellaa kana yeroo raawwatutti bu'aa fi kasaaraa isaallee waan tilmaama keessa galchinatti hin fakkaatu sadarkaa olaanaadhaan qaama itti gaafatamummaan ittiin dhagaamne ta'uusaa kan ittiin mirkaneessedha. haleellaan magaalaa Maqaleetti raawwatame kun tokkoffaa guyyaa gabaatti lammata magaalaa walakkaa maal isaa jiraatu haleellaa hawaasa nagaa uummata nagaa gaaga'uudhaaf danda'u bifa kanaan raawwachuun ulaagaa kamiin iyyuu waan jajjabeessitu waan harka rukuttuuf miti amma kaleessa ilaalaa tan ture yeroo OMN waan kana irratti hojjetu OMN waan taatee mudateedha kan inni gabaase waan biraa miti. Deeggartoonni akkanumaan dhuunfatanii dhuma sirna kana jala yaa'an ba'anii baga shoo maal jedhanii lafa dhiitaate kan isaan turan baga haleeleedhanii fuudhanii maxxansaate turan bor mana tokkoon keenyaa dhufa adeemsi kun gochi har'a Tigraay irratti raawwatamu Oromiyaa keessatti bor akka inni hin raawwatamne ilmaan nagaa lammiilee nagaa Oromiyaa keessatti jiraatan irratti akka inni hin raawwatamneef ragaa hin qabnu ammayyuu raawwatamaati kan inni jiru kanaan dura waggaa 3 duras raawwatameera haleellaan xiyyaaraa baadiyyaa keessatti ta'ee haa dhokatu bifa kanaan waraabamee haa taa'uudhaa haa baatuyyuu malee gochi akkasii gocha qaamni itti gaafatamummaan itti hin dhagaamne gocha waan baddee balleessuudhaaf deemtu raawwattudha bulchiinsi Abiy Ahmed kan inni itti jiru. Dirree waraanaa irratti mini gocha kana kan inni raawwataa jiru. Dirree waraanaa irratti injifatamee of duuba baqataa dhaqee Maqalee irratti uummata nagaa waan harka jiru qofaaf an harka jira jettee boombii facaasaa hin deemtu ati qaama itti gaafatamummaan sitti dhagahamu yoo taate kana wal qabatee tarii viidiyoo san nu gadhiisi. Viidiyoo Daani'el Kibrosana ilaallume. ሰው መጉዳት በነገራችን ላይ በጣም ቀላል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ቀላል እኮ ነው። የአየር ኃይል ያላት ሀገር ናት። ዝም ብለህ እያንዳንዱ ከተማ ላይ እኮ 10 ቦምብ አፈንድተህ በቃ መጨረስ ትችላለህ ጦርነቱን በሁለት ቀን። ምን ይሄን ያህል ይከብዳል? ይሄን ያህል እኮ ከባድ አይደለም። ሰዎቹ ያሉበት ቦታ እኮ ይታወቃል። ዛሬ እኮ የጂፒኤስ ዘመን ነው። እንኳን ይሄን ስራዬ ብሎ የሚሰራ መንግስትና መከላከያ ኃይል ይቅርና እኔና አንተ እንኳን በብዙ የጉግል ማፕን ተጠቅመን ብዙ ነገሮችን ማየት እንችላለን። ዛሬ እኮ ኢትዮጵያ ሳተላይት አላት። ዛሬ ብዙ መረጃዎች እኮ አሉና እንዲቀላ ጦርነትን ማከናወን ለአንድ መንግስት ብዙ አይደለም።
እንደውም አንዳንዴ ለሰላም የማይረዳህ ሰው ለጦርነት ብዙ ይረዳሃል። ብዙ እርዳታ ታገኛለህ ለጦርነት እና ያ ሁሉ የተደረገው ህዝብ እንዳይጎዳ። ይሄን ደግሞ በአይን ማየት ተችሏል። ለምሳሌ እኔ አውቃለሁ ቦምብ ተሸክመው ሄደው የነበሩ የአየር ኃይል አባላት ኢላማቸው አካባቢ አንድ ሰው ሁለት ሰው በማየታቸው ይዘውት የነበረውን ቦምብ ተከዜ ወንዝ ውስጥ የጣሉ ማለት ነው፣ ሰው ላለመምታት ሲሉ። ሁኔኒ ጎርሳ ሙሚች ሚኒስተር ኸና አብይ አህመድ ዳቆን ዳንኤል ክብረት ይላል። ዳቆን ጀቹን ነማ ረብ ዲያቱ ወዲ ደሩ ያደገተ ደፋ ወራ ከዮንዶ ጎንጎሪኒ መጋሎታ ኢትዮጵያ ተንጩፈዮ ኻን ነምፍጡ በርባን ቦምቢ ቶክ ጫላ ቦምቢ ኩዳዮ ደርብን መቀሌሌን በለስና አዳማሌን በለስና ብይቲ ወረከናቲን ቡልቲ መቃ ዳቆን I'm sorry an induri politika nam sobdu jibba amantayu rawanna nabdi dabe fi Ethiopian biya kanati Ethiopian biya gadan kesa salpat tamantan kesa salpat tanamumman kesa salpatte wambade embulchitu wambade akana tana warrar kadanamo hancalla garana nyat by the way abiy ahmed bombi darbate mani darbate baguma warri khuneni mangista samati fa kesa gain qabatin sila yon qiyamanu busani qiyama ibiddan nugubu jirani warri khunamu wargubatu ful duraf yo rabbin jade yo warri akkana wadubbat warrar kadanu fijira Ethiopia khesa samun nama gangadbu wannan arge abiy ahmed gaf tokko parlama khesa bokka diotana bardari manil robe shawa manil robe nur robe senani dadar kadaran inda getamati nam tokko don jesi makale galenam parlama nami dibshanif way qawmati Ethiopia filat dar kadan gamta Europa dabat biyot gamtomani America wallabe nani addunyan gutun arkadan khale galgal gadbay tuyura daqani magal khesa busan khadubarti qulqullon dot khadaiman mati tokketa daimi sadidu addunyan teeta fan qabachu jirtu jagna bichu jagna khadireni gadbate ilmi abba gada enu mardasa dan ka tuyur bobbasu gotichi ilmi abba gada angada khesa gai qabam borana dalade gadayu war khanaf jibbi yodu gadubbat dub wanni bi salpato kana khejira Ethiopia yo qiyamana ni Ethiopia qiyamani biddi qiyama Ethiopia bu anjer khani bu jirajechu gaf khan amma tayon dubbati to confidada warri khunakini dufe oromo na hane mal abdi qabna temiti kharor oromo bayeni amarti badu jirti kharor oromo bayeni tigren dursite waran qabdi warana sente tigren nyatamte debita mar nyatamu jirtecho oromon qulqullu antef rabbil lolef yecho rabbil lolef obdion karodi siman Daniel Kibrat Faman infan ya dubbatani bitarmandur tigre ጫላ ከበል ያስኑ ሌላ ምንድነው ጋብስናቸው ነን ጋብሰቸው ማኒ ገርቡ ቡዮን ገርቦ ሙኸስ እንጅርት ኩንታል ዲደማለለን ባቹ ደንዳ ወሙኸስ እንጅረን ገናኒ ትግሩም ተከት እንጅፋቹ ደጠበኒ ቀያማ ኸጅሩ የቾ ወሪ ኢትዮጵያን ቡልቱን ጎርሳን ዳቆን ማኒ ቸርች ቀሲም ባናን ወረከናት የቾ አም ኸናን ቀሰና ቡዋ ወራና ከና ባኤጂ ጅረማ ጅራ ቤዚካሊ አብይ አህመድ ኤርገ መቀሌ በይ lafti humnoot Tigray qabatan deebisee qabate tokkolleen qabu waayde tokkolleen yoo waraanni Abiy Ahmed guyyaa tokkollee magaala wayii qabate jarri deebitee guyyaa bariitee hin qabatte jechuudha amma naannoo kaaba walloo kanatti kan ta'aa jiru sanadha kanaaf warri kun maaliif injifatamaa ka jedhu gabaabsee kaasuu barbaada tokkoffaa waraanni kun waraana kaayyoo qabu miti waraana Abiy Ahmed fi loltooti isaanii isa qofatti itti amana waayde loltooti isaa itti amana maaliif gaafa maqalee turan guyyoota hagamiif ji'ootaaf gaafa maqalee keessa turan waraan Abiy Ahmed maqaan inni ittiin ka'aa ture jira akka addunyaatti genociderii raping durba gudeeduu duugaa sanyii saamuu loltoota Eritrea ka gochaa turan disti mooqaa ta turan meeshaa nama qonnaan bulaa maqalee fi Tigray keessa jiru qonna dhoowwachuu waan akka kanaati maqaa waan qaaf tureef waraanni Itoophiyaa almost waraanni kun waraana kaayyoo qabne akka ta'e waraana lammiilee Tigray fixuu akka ta'e sirriitti understand godhee waraanni lolaa hin jiru jechuudha. Lammeessoo humnooti Amaaraa fi humnooti waraanni Abiy Ahmed koomaandii tokko jala jiraachuu irratti gaaffii guddootu ka'aa jira baay'ee. Maaliif beektaa? Garee faanoo jedhamtu jira. Gareen faanoo kun garee leenjitee miti. Qawweedhuma qabattee lolti. Waanuma qawwee qabattee waraana loltu. Garee milishaa jira milishaa Amaaraa qonnaan bulaa ka torban lama kan nagaadhuma qonnaan bulaa keessatti akka tiksu bobbaafame kabira liyyuu haayilii fi gareen poolisii naannoo jira militariin Itoophiyaa jira federaal poolisii jira gareen kun koomaandii tokko jala hiriiranii loluu irratti gaaffii guddoo jira maaliif beektaa humnooti Amaaraa garee kana himataa jirti injifannoo keenya dabarsitee laattee jirti waraanni Abiy Ahmed
nu gantee jirtiidha. Gareen waraana Abiy Ahmed immoo gaafa lola kana keessatti waraanni keenya dadhabuu milishaa fi faanoon Amaaraa wattaaddara rashanuu jira. Kanaaf akkamitti kaayyoo tokko jala hiriiruu danda'a warri kun. Koomandii tokko jala akkitti hiriirsuu dandeessu warra kana. Sadeessoo siifiti. Waraanni kun waraana hamilee qabu miti. Akkamitti hamilee qabaata? Maaliif beekta? Hamilee kan dhabuuf. Gaafa Maqalee bahanii humnooti Abiy Ahmed 7,800 Tigraay keessa reed godhanii hiriiraan galchitee wayyaaneen New York Times fi miidiyaa addunyaatti agarsiiftu waraanni kun Keenyaa miti jedhee Baacaa Dabalee. Photoshoppiidha waraana ofii bobbaasin. Boruwaa Photoshoppii ka ta'u jirtu akkitti loltaati hamilee kamiin lolta. Kana sadeeniif mo'amaa jira tokko. By the way harree na fakkaata. Abbeen jennaani abbe harree moo gaangee. Gaangeen harreen abbaadha. Harreen abbaa. Harree gaangee gaafatan. Gaangeen hin dhaltu maseenaa dhoofachuuf maal jette gaangeetti ati ka'een nuti naani ayyoon fardaa jetti. Harree machuu sodaattee jechuudha. Gareeni amma biyya amartuun inni wanni siin tolchuu jirtu waan lafirra hin jirtu taphachuu jirti. Reefu yaayyuu enne battle ground ne so enne afar Amaara maani alkani guyyaa ashabbarii oo junta izbilay qiyama yadarrase jedhani bowan. Warri bitta waraan kee jiru direct involvement ka qabu khadase maani keessa uummata Amaaraatiif uummata afar balleetu jirtuni. Tuyyuri sun kurubbate machi dhaqa gaafin dibete jalqabatana talammeessoo wasitti madagay waraani kun garam deemuu jiroon anjette gabaabsatti waraani kun garam deemuu jiroon anjette waraan kanaan deebifte bilxiginnaa fi Amaara waladha watch my word jecha kan calana qabadha viidiyoon tokko hin jira kan kana agarsiisu deebifte walaati viidiyoo sun laale deebida kun qaama faannoo jedhamtudha. Faannoon kun egaa humna finxaalessa naannoo Amaaraa keessa socho'u naannoo Amaaraa qofa osoo hin taane naannolee biroo keessa mootummaan giddugaleessaa kun akkuma arge gadhiisee Beenishaangul Gumuz keessa Oromiyaa keessa Tigraay keessa iddoowwan garaagaraa keessa akkuma arge olii gadi fiigee gocha barbaade ifaan ifattee raawwataa jirudha. Waraana Tigraay kana keessatti adda durummaadhaan qaamolee hiriiran keessaa gaasa tokkodha faannoon kun yeroo ammaa mootummaa giddugaleessaadhaan ganamnee jirra jechuu irratti kan isaanii argamanii boo'ichi kun irra deddeebiidhaan dhaga'amaa kan jirtu hoogganuma faannoo kan jedhamu abin paartii finxaalessa sochii saba Amaaraa tibbanaa ibsanni baase ni beekna. Isaan irraa eegalee mootummaa giddugaleessaadhaan ganamaa jirra. Uummanni Amaaraa ganamaa jira. Uummanni Amaaraa salphataa jira. Uummanni Amaaraa dhumaa jira. Uummanni Amaaraa diinoomfamaa jira. Balleeffamaa jira jechuudhaan irra deddeebiidhaan torban kana boo'ichatti gadi ta'anii turan. Kaleessa galgala viidiyoo yooni maanyaa fa'aa tokko waraaban fa'aa ilaalaa tanii kananii ture dhaggeeffataa tanii ture. Gam tokkoon oneeshaniitu si fixa jedha, gam tokkoon juuntaatu si fixa jedha, gam tokkoon hidhadhu, gam tokkoon hiikkadhu jedha. Bifa kanaanidha. Inumaa nu keessa taa'ee odeeffannoo dabarsuudhaan maal gochuudhaan kan nu ficcisiisaa jiru, kan nu salphisaa jira jechuudhaan bulchiinsa Abiy Ahmed komataa jiru. Kun egaa garaagarummaan humnoota wal ta'anii jigii ijaarratan jigiidhaan ba'anii warraatii PLF'n jilgeenfachiisu, Tigraayin dhabamsiisu akkasumas walqaayitii maaloo muranii Amaara jala galchuudhaaf humnoota deemaa turan keessatti garaagarummaan hammamii akka inni uumamaa jiru agarsiiftu tokkodha viidiyoon kun. Egaa inni guddaan ammamee miirri kun haa jiraatu malee ammas gajaraa guurratanii baangaa guurratanii gara lola kanaatti socho'aa jiraachuu isaaniidha wanni argaa ture. Inni hidhannoo qabu hidhannoo qabatee inni hin qabne immoo dargaggoon Amaaraa jechuudha. Gajaraa guurratee gara adda waraanaa Walloo kaaba Walloof kibba Walloo keessatti akkasumas Affaar keessatti deemaa jirutti bobbaafamaati kan isaan jirani. Dhimmoo kanaaf wal qabate miidiyaaleen Geetaachoo Raddaa gaafatanii turan. Dargaggoonni bal'inaan guuramanii gajaraa guuranii meeshaalee qara qaban kana guurratanii isinitti bobba'aa jiru. Kun isin yaaddessuu jedhanii gaafatan miidiyaaleen. Geetaachoo Raddaa dubbii maantii PLF maal jedhee deebisa. Dargaggoonni kunniin gajaraa guurratanii nutti yaa'u isaanii osoo hin taane kan nu yaachisu haleellaa raayyaan ittisa biyyaa inni leenjii qabu inni hidhannoo ammayyaa hidhate ofirraa qolachuu dadhabee of duuba baqataa jiru.
humna kanaan qolachuudhaaf garanatti bobbaasuun isaanii sun nu yaachisa. Egereen dargaggoota biyya kanaa nu yaachisa jechuudhaan wanni inni kaasee ni jira. Egaa humnoonni Tigraay kun adda waraanaa irratti hiriiranii jiran irratti injifannoo itti fufiinsaan argataa jiraachuun isaanii ibsataa jiran ni jira. Command Postiin Tigraay kaleessuma magaalota kanneen akka Haayik fa'aa qabatanii jiraachuu isaanii Dasee fi Kombolchatti marsanii jiraachuu isaanii wanti isaan ibsaa jiran ni jira. Taateewwan hin eegamne guyyaa guyyaadhaan waraana kaabaa kanaan wal qabatanii galmaa'aa jiru achumaan odeeffannoo kennaa deemuun barbaachisaadha dheeta. Geetaachoon waan kana Tiwiitarii isaarra barreessee jira. Magaalota akka Dasee, Kombolcha, Haayik humnoota keenya meeshaa waraanaa gurguddaa artilarii keessa seenanii jiranii marsinee jirra akka jechuuti. Kan hordofee immoo magaaloti Amaaraa, Kawalloo bira Kutee, Shawaa Kaabaa, magaalli guddoon Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa jechuudha. Dabra biraan uggura yeroo karfi jedhamu labsitee jirti. Waraanni kun Walloo keessaa bahee Shawaa seenee jira jechuudha. Amma magaalaan Dabra biraan jedhamtuni magaalaa fiixee naannoo Amaaraa jala jirtudha. Fiixee Amaaraa jechuun Oromiyaa daangesti magaalaa tun. Achi darbee mana barnootaa itti baradhe fa'aadha karfii kan kaa'uu danda'u yaada jedhanuma. Kanaaf sinuu sana jala jirti. Nu yeroo itti aanutti magaalaa guddoo tana shanoo fa'aatu labsaa itti aanee immoo gaa. Magaalonni Shawaa Kaabaa keessa jiranii fi haga lagaadhaafuu karfii labsuu danda'u. Lafti Amaaraa Walloo tuni haga murteessaadha kan jedhu kaasee darbuu barbaada. Kooriidariin gara Walloo jiru kuni almost amma Dabra biraan Walloon alatti Shawaa keessa jira. Kana jechuun haga naannoo Amaaraa fiixee naannoo Amaaraa Oromiyaan wal daangessutti yaaddoo guddaan akka jiru ibsa miidiyaaleen naannoo Amaaraa baasan irraa hubatuu hin dandeessa. Waagimraa gara Kaabaatti jechuun raayyaa ceetee Waagimraa Walloo lamaan godina addaa saba Oromoo itti aansee immoo Shawaa Kaabaatti. Walloo bakkee industrii giddugala industrii fi daldalaa naannoo Amaaraati jedhan baay'ee. Lafti tuni qabeenyi guddaan daldalaa fi industrii naannoo Amaaraa harki 70 lafa tana jirti jedhan. Lammeessoo Kombolcha amma industrii Kombolchaa fa'aa agarsiisaa turte humnoota Tigraay because Masfin Industrial Engineering achitti rukutamee jira. Yaaddoo akkasiitu jira. Amma kalaa wal qabate kaleessa immoo warri deeggartoota Abiy Ahmed warri lafa dhiitan sun haleellaa Maqaleetti raawwatame Masfin Industrial Engineering irratti raawwatame. Boramma yoo TPLF industrii magaalaa Kombolchaa keessa guutee jiru sana daaraa goote deebi'anii boo'uudhaaf jiru. Indeebisaa wanni kun. Masfin Industrial Engineering Abiy kan rukute meeshaa waraanaachi kuufamee jira jedheeti. Amma giraawundii akkamitti lafa kaa'aa jirti beektaa ijoolleen Tigraay. Kombolcha keessa meeshaa waraanaa hin jira jettee giraawundii akkasii mijeeffataa jirti beekte. Kakaleessa Ani yeroo tokko muummichi ministeera with due respect kabaj guddaa waliin muummichi ministeera fiilmii daa'imni xixiqqaan waan daawwatan fakkaata yeroo iddoo akshiin isaa sunirra waan argu qaba I don't know jechuun personality isa qeequu hin danda'u hojii isa qeequuf mirga qaba waan taateef kaani wani ta'uu jira waaqa abbaloonii hattuun lamaan walaateedha waaqa abbaloonii hattuun lamaan tokko biltsiginnaa tokko ammoo finxaaleyyii Amaaraati jechuudha finxaaleeyyiin Amaaraa kaayoo abbaa ofii Minilik fa'aa Sillaasee fa'aa deebisuuf lafa Oromoo saamtee uummata biyya dhiibde bulchuuf karoorisii kan hattuun biltsiginnaa ammoo aangoo gubbaa turte uummata biyyattii saamuuf abbaa feetii jeesuuf nugus ta'uuf loluu jirti jechuudha hattuutan lamaan tolaadha kanaaf mammaasii Oromoo summaachi godhu waaqa abbaloonii hattuun lamaan walaati kaani development waraana ammaan tan jiruuni Tabi kubba miila ammaan tana meedaan kuwaasiin keessatti taphatamuu jira. Ballooni imbiira keessatti dhiituu jirani naannoo Amaaraatti. Maqalee uumuun jiran maqalee nadheen ijoollee daa'im diqqaa guddaa warrum qoqorii gurguratu warrum jireenyu fi argufu xuyyuurii Itoophiyaa kun achi kuruphate wadarbata. TPLF in darbatu moo darbatu we don't know. Abraham maatii teelle dafittiin maatii teessanillee albulaa darbachuun isiin haftu dhagaye sittima. Kaan sadeessooni Arra qondaala naannoo Amaaraa tokko wal arga jira maqaa sakuurit isaatiif hin kaasu nam waliin baranne maal naan jedhe dasee Tiwiitar Geetaachoo Raddaa kan argennaan telefoon dheefoo laasofna abboo lafti magaalaatiin keessatti hangoo qabsuun laayuu fudhatan jedhennaani juntaanna ooniguu Abiy Ahmad as bal'annaan jedhe juntaa fi oonigi Abiy Ahmad nu nyaachisee jedhan am qumaariin tuni garan dhiiba am ofirra dhiibuu qabna Abiy Ahmad oonigi ta'uu hin danda'u Abiy Ahmad maqaa oonigiitiin nu jeessa ture Oromummaa balfa nu jeessa ture jechuudha ijoollee maatii ta'een keessa
rijootteen hedduusii taanidhaan naqee taan daraaree hafixatuun ilmaan Oromoo viidiyoo daawwachiisaa addabaabaayii gubbaatti ijjeessa hafan isa biyya Ahmad waan ta'eef oonigeen yoo nu jeeftallee maqa dhibiin nu jeessu dandeetti malee Oromummaa nu jeeftu jechuudha biyya Oromummaa waan nu jeeseef oonigi ta'uu hin danda'u. Kana biyya Ahmad waan inni taphachuu jira daawwadhe. Guyya lamaan dur obruu gaaf daawwatu taataak tokkis as falligim nuun jedhe. Haala ammoo ibsa kennaa ture. Nuti xiyyooraan aleelee የአየር እንትኑ ይቀጥላል ገረ ቲበለፍ ዱቄት ሳታት ወኒ ነው ሞ በርበዴስኔ ፊ ገረ እንቱና ከሲን ኡመት ብየት ሚሉ አክደንዴት ቀወ ጉርዶ ቀባችሁ ዋና ገሬፍ መራብ ሶዳ ዳበር ዲጂታላ በር ቴክኖሎጂ በራማያይ nu gaazexeessota oduu guurra suniif beekuu dandeen namni oduu hin qabne jira namni Facebook hin fayyadamne jira ka YouTube ilaali jira ka televizyinii hin qabne jira ka TikTok baanatan gubbaan oolin jira maali sammuu didiqqoon akkana wal sobuun kanaafu gabaaf doositti mee waraan ittaanu waraan biltsiginaatii fi waraan amaaraati jechuudha. I think Oromo is a pleasure time badhaadhina ammaana chuuf badhaadhini warri raakaan am teenne daawwachuu am bakka dase geenne warre daawwachuu waldiya geenne warre daawwachuu warra gamma waan isaanii dhimma keessentan TV Tigraarratti Oromo daawwachuu yanu dhibdi yanu rakkifti warra ammaana chite dabalamtan ammoo maqalee isaanii daawwanna dabra biraan faasan daawwanna saatiin keenya walumatti haa qabnu egataateewwan waraana kaabaa kanaan wal qabatee amma qabxiileen ijoon ifaan ifatti adda ba'aa dhufanii bulchiinsi Abiy Ahmed adeemsi nama kanaa biyyattii sanaafis akka hin taane sabab sablammii kamiifiyyuu akka hin taane hubatamaa waan dhufe natti fakkaata keessumaa miira humnoota amaaraa bira jiru yeroo ammaa jirutti gidduu kana jiru gaafa ilaaltu qaamni kun isaaniifis akka hin taane isaaniinis hundaa walitti buusee hunda walii wal dhabsiisee waan isaan qaban hundumaas dhabsiisaa qaama jiru ta'uu isaati wanti arginu boo'icha isaaniirraa kanadha kan hubatamaa jiru kana isaanis hubachuun isaanii waan tokkodha waan gaariidha jedheetaniin kan yaadu gama kan biraatiin qaama biyya maqaa isheetiin kakatu sanaaf homaa tokko naatoo hin qabne homaa tokko itti gaafatamummaan tokko illee ittiin dhagaamne ta'uudha guyyaa guyyaadhaan taatee waraana kaabaa kanaan wal qabatee raawwatamaa jiruun qaama biyyatti gara daaraatti jijjiiraa jiru ta'uu isaadha kan argamaa jiru qabxiilee ijoo kan lamaan gabaabsee kaasa waa'ee ajandaa yeroon keenyas deemee ajandaa itti aanutu bariin darbini neecharii waraana kanaa tokko buqqaatii namaati gabaasaa Doochweeleen raadiyoon Jarmanii baaseen qofa namooti 250 ta'an dasee torban darbe keessa qofa 250 quarter of a million buqqaanii dasee keessa qubatanii akka jiran magaaloti Amaaraa kibba Walloo keessa jiran haga dabarbaraan jiran buqqaatotaan weeraramaa akka jiran gabaasii bahaat jira ba'aa waraana kana irra caala kaleessa ummatti Tigraay haa ta'u malee amma immoo gara naannoo Amaaraatti dhufee ummati Amaaraa gidiraa hin jirre forever Amaarri kana booda sadarkaa deebi'ee ka'uu hin dandeenyetti illee miidhamaa jira. Egaa warri kun warruma dursee waraana kana deeggaraa ture waraana kanaaf dibbeedhaa ture waan ta'eef arganii haa baratan jenna waan biraachuun waan kun achi qofatti waan dhaabbatu natti fakkaata fayyadamumaan gadi dhufaa jira amma iddoowwan waraanni activity ta'e irraa gara daseetti kan baqate namni dasee irraa gara kombolchaatti baqate kombolcha irraa gara harbuu fi kamiseetti kan inni baqate bor kamisee harbuu irraa finfinnee Oromiyaa aga Wallaggaa fi eessa Harargeessaatti kan inni deemu mooyyal Keeniyaa fa baqatanii armaan naannaanii Uganda Tanzaaniyaa zooraa waliin simannaaf qophaa'a jedhi egaa akka kana onna nama gaddisiisudha gara qabxii keenya xumuraatti haaceenu gabaabsinee wanni nuti kaasnu Sudan alfashaaqa lafa jedhamu kutaa gaadaariif yeroo darbe lola geggeessite lola iyyuu geggeessite jechuun hin danda'amu humnaan deebistee qabattee turte waggaa 25 booda jechuudha alfashaaqa Sudaanii lafti Sudaan qabatte kun wooma xiqqoo ganda tokko lama yookaan aanaadhuma tokko lama godhee namni dhiise wayi ni jira natti fakkaata har'a gabaasni bahe tokko maal mul'isa Sudaan lafa hektaara 142 alfashaaqa waggaa 25 booda Itoophiyaa irraa deeffatte irratti saliixi bishinga jirbi midhaan za'itaa kaash kirooppii oomishtee haala ajaa'ibaatiin midhaan naaf tolee
irraa makarachuu irratti jira rakkoo tokko malee irraa makarachuu irratti argamaa jechuudhaan ibsi bulchiinsi Gadariif baasee ni jira kun egaa gam tokkoon humnoonni Amaaraa lafa Wallaggaa osoo kajeelanii lafa Matakkal osoo kajeelanii Walqaayitiin osoo kajeelanii Sagadee osoo kajeelanii as jalaan immoo Sudaan naannofte lafa haga kana ga'u lafa misoomaa lafa midhaan baasu lafa rooba ajaa'ibaa qabu jedhamee lafa jajamu kana fuudhanii kennanii Sudaanitti gammaddeetti bohaaraa jirti. Ani yeroo baay'ee jecha faallaa kan hin jaaladha faallaa biyya Ahmad Faanii yeroo baay'ee shiftaa abaawoon shiftaa jedhan shiftaan qawwee nama jeefte nam daawwachiiftu wayi sigibgib juuntaa jedhan sigibgib juuntaan kan caaltiin jirti mammaasa keessatti adowaan lafa barbaaddi gad jettu ta'u qabuuteedha Itoophiyaa guddoo ijaaruuf Oromoo saamanii lafa Oromoo Wallaggaa maanii saamuuf Tigraay keessa baafatanii Walqaayitti Xagadee fudhachuuf yookaan Itoophiyaa gudditti ijaaruuf jedhanii Itoophiyaan durii jidduu diigamte ammaan tana Suudanii qamadii Bela itu umat Ethiopia kana wanu qamadii midhaan jajjabaa saliixa midhaan gabaarratti barbaadu ya midhaan zayita midhaan kashkiroopi gatii guddaa baasu sanadha lafti sun kan inni baasu lafa hektaara 142 guyyoo waariyo yaad marraamna danne barraamno mirriiti gaafanna lafti kun lafa aanaalee hedduu ta'uu danda'u lafa Itoophiyaa keessatti fidde aanaalee hedduu ta'uu qofa osoo hin ta'in lafa baay'ee fartaayiliidha lafa baay'ee fartaayilii lafti kun immoo lafa waggoota 25 lafa daangaa Itoophiyaa keessa turedha osuma wal mormaa jiranii mootummaan Itoophiyaa lafti kun lafa kiyyaa osuma ibsa walirra baasaa jiranii osoo Abiy Ahmed waraana gaggeesse waraana birmadummaa jedhama waraana Tigraay wajjin wal loluun birmadummaan daangaan Itoophiyaa kan sarbame asirraan ture osoo kun hundi qiyaamaan Itoophiyaa keessa deemaa jiru jarri kun warri kunillee Abiy Ahmed wajjinin mootummaa qixa dhufeedha baay'ee mootummaa jijjiiramaati oomishanii makaratanii amma gabaaf dhiyeessuudhaaf jiran kun bulchiinsi Abiy Ahmed qaama siyaasa saarraan kan hafe waa'een biyyaa waa'een biyyummaa qaama itti hin dhagaamne ta'uuf agarsiiftuun tokko lafa Gadariif kan lafa Alfaa Shaqqaa kana kan jarri amma fudhatanii irraa qotanii irraa makaranneedhanii weeddisaa jiran kana dhimma kana laalchisuudhaaf wanti inni dubbataa jiru tokko hin jiru waa'ee lafa kana deebisiisuudhaaf jaarsummaan inni taa'aa jiru hin jiru lafa kana deebisiisuudhaaf loltuun inni achitti ergee waraanaa jiru hin jiru siyaasa kootti balaa ta'u warra jedhan isa kaan qabee hidhee isa kaan ajjeesee isa kaan bosonatti adamsaa isa kaan xiyyaaraan reebaa kanadha xiyyeeffannoon isaa qaamni waa'ee biyyaa dhimma hin qabne siyaasa isaa qofaaf qaamni socho'u kanadha jechuudha namni tokko waa daangaa Itoophiyaa irraa waraanni tokko waan fuula nutti guuree nagumaan qotadhee galfannee bareeddumee adoolessa onkololees 21 barkuu 2021 guyyaanii Odeessaalee Har'aatiin waggaa lammeessoo Jawaar Mohaammed yaaliin jecha har'a godhamtee haasuun akkasumas yaalii marsa lammeessoo Hacaaluu jechuun biltsiginnaan gooteen hidhamtooti Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman manneen hidhaa keessatti rakkoo jajjabduu dabarsaa jiraachuu sagalee san dhageessisaa ragaalee gargaraatti san biraan geenne jirra lamaffa gubbaatti cinaaksaan uummata Oromoo dubbii daangaa dubbii afaanii dubbiin afaanitii yookaan magaalaa Finfinnee keessatti amma afaan Oromoo dhiisanii afaan Amaaraatiin baradhachuu jiranii gaafii Oromoo gugurdoon gaafatu core 3 question gaafii gugurdoo sadeen Oromoo keessa gaafiin daangaan deebine kanaan wal qabatee Harargee lixa Oromiyaatti uummati ba Oromiyaatti uummati guddoo waacifuu jira Khaan Abiy Ahmed xuyyoora Maqalee aleella Maqalee kan itti fufaa jechuu jira خواسين بكتة دربة بكبرات دري ورانا بكبراتي خنا أول قبته الدنيا بلالي فتشو جرتي TPL في اللي ودرب يبدي دربة شو دنديتي سودر أنيجرا ولا برام بروفا رب سنتسين جناني ديفلوبمنتي ورانا تين بكواية وراني تفوفجرا فنتاليين أمارا دوري هذا شاتورتي فكراتورتي أما تنبو جرتي شو بوخان كذا أبي أحمد شاني والينتاون جونتا والينتاون وجيسو جراد أنيجراني أبي أحمد جونتا تاودندا شاني تاوكندندين جالس ررد أبار خدوا من رتامو السودان ساليتي كنتال روجا قلفتشو جرتي يوم إنجدا وان كان قدو جالته هسه يوم ساليت سون الرنو جتا OMN ساتلايت الربا ودي نوشوف Tolega daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork egaa qophii odeessaalee keenya irraa gara goolabuutti kan fidaa jirru OMN gara saatalaayitiitti deebi'ee jira. Saatalaayitii irratti Naayil Saatii cinatti hin argattu jechuudhaan gareen teknikaa OMN wanti inni isin beeksisee ni jira. Digirii 3 gama dhihaatti 3 degree to the west jechuudha. Achirraan search gochuudhaan argachuun hin danda'ama. Salphumatti search gochuudhaan jechuudha. Naayil Saatii irraa xiqqoo mataa ishee gadi qabu
qofatu barbaachisaa jechuudhaan bifa amma suura irratti argitan kanaani yoo barbaaddan ni argattu gama kan biraatiin yaasaatirras ni jirra namoonni yaasaatiin immoo nu argachuu dandeessan achirraanis nu daawwachuu dandeessu. Egaa kanaan lamaaniin iyyuu milkaa'uu dadhabdan immoo gama YouTube irras jirra gama Facebook iitiinis jirra bifa danda'ame hundumaan websaayitii keenyaan illee dhufuu irratti kan argamnu dhufnee jirra yoo already hin guddisna sanas gama sanaanis nu hordofuu dandeessu. Websaayitii qofa osoo hin taane appilikeeshinii OMN Global jedhamu daawunlood gootanii oduu yeroo simraan ga'aa jirra isallee daawwadhaa. Sanallee buufattanii fayyadamuu ni dandeessu waan waliin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jennaan yoon ingidaatii guyyoo waariyoof Abrahaam Birroo akkasumas garee teeknikaa maraa waliin ta'uudhaan isin faana turre yeroo gaarii qabaadha.